waan isin gootanii beekamaa manni nu akkuma hurree fakkaata. Hurree. Shurfaanis akkuma waliin. Yeroo isin jirtiin sawa. Amma waan turre jira. Maal turre jira? Kuma jaana garre. Khabali taraata kakkarratti Riba keessa mana. Kun baagootan. Wanta kaansi. Wanta kaansi. Khutbaa dhageeffadhu gisee kan namti hin raane. Ati dubbatiin dhageeffadhu katabatu jala. Ergaa namni isa kan Aboos. Gartee ergaa namni isa kan fudhadhu. namni silaa usuu Afaan kee biidem. namni silaa usuu qabu ati Mai? Siin qabsiisaa taa'e. Afaan Miri naqabsiisee. miti namni usuu qabu ati Eeysoo. afaan naasi usuu Seenuma akkanaanuu nama akka keetii kamiilee namaa kadhiiratti dura dhaabbattee dubbatta nama Allah hin taane Dhageessittiin hima. ani shayxaana kaameeraan qabee nagarreen siin jee. Dhagee haragaa jira. Shayxaana ragaa. Maal jedha? Shayaaxiin al-insi wal jinni je. Shayxaana ka insiitis ka jinniitis je. Shayxaanni hamaan kabbaan shayxaana fi tokko akka keetii kan. Shayxaanni hamaan shayxaana kan a'uuzu billaahi minash shayxaan rajiim jennaan siqnaa baafat. Ibliisni guddaan. Shayxaanni kamaan meedhaa kamiilee lama harka lama qabu kuni siqnaa baafat. Abbaan shayxaanaa guddaan eenyudha? Abbaan shayxaanaa guddaan ibliis. Ati immoo ibliisa sana. Gaararraa bifa jijjiirrata. Anuma. Asii maal jecha? Anuma ati. Kaayyoo kee maal jedha? jabaladhu si fakkaate zakkoon hin qabu shayxaanummaa Anuma si qaba shayxaana. malee Dhageeffadhu asirratti. eenyumee namni biraa ka shayxaanaa jeensi malee Ati bar zaakiraa bakkiittee jirti. Afaan dheeratti nama isa lachuutu dhageeffadhaa waan namni dhageeffatu. Asirratti waa hundi caalaa. Dhageeffadhu waan namni jahu. Silaa waan shayxaana ta'ee fi ati Awwa shayxaana. ati atoo Haasaabo dhageeffadhu waan namni si jahu jiru maal isaa? adabadhu Gurbaa afaan haasa'in. saaka dhiiraatti kan Gurbaa afaan haasa'in. Dhiiroo beekamtutti nuuf godha. Awwa naati walii keenye. Maal qabda? Walitanye. Maal godhuutu maal deebisa? taata harka namaa jirta Buutu deebita garuu harka namaa Gurbaa afaan haasa'in xiyyaa. ati tokkoffaa naa fi geelee Bakka buutee si Geelee aboo kutu kutuudha jiraadhu barka akkanatti naftu war. karaa sii taa'e harka kee Kutu kutu jiraadhu jiraadhu. eenyu asi fideetti naa fi geeleetti asi fidee Waan inni dabarsu dhageeffadhu. Maali sheektichi kan kutubaa godhu jira. Sheekticha keetii itti amantee jiraatu jirta amma. Akkam? Dhageeffadhu waan inni jahu haasa'in. ijarra si tophannee asi Ati fidee barnee ati irraanfatti immoo Inaasii. namaa wajji jiraattee deebitee Obboleetii. xiyyaana addaa. An nama tokko Waan mbee. eegatte waan sin jaan dhageeffadhu. Maal ta'e? Nama Afaan tokko qabee. mbee. Afaan qabee ta'e dubbatin. Dheengadda obboleettii ta'e dhukkubaatu wajjirtii dafi. Xiyyaa fuulee. Harkaa Harkaa miila. fidanii warra. Miiluma harkaa fi miilaan akka fiidee baafattetti bar fiidee dhuftee. Talfufummaa ta'e gaari. Garuu ni beekta. Talfufummaa Namni tokko kadhalarraa dhalate kadhalaa hojii dhalate. Kabajaa dubartiidhaaf qaba. Sun wanni mul'attu ni beekta. Jaalala obboleettii teetii qabdu miidhama siidhaa hanga inni si miidhu barsiisuu irraa malee obboleettiin tee fayyaan qabdu dubbachuu hin danda'u baay'aan. Ambar jara Bareeda kana bareeda waan bareeda qabdi dhageeffadhu kamiyaa dhageeffadhu asirratti yoo obboleettii hojii dhalatu alhamdulillah irraa qaamaanis beeytanii hojii dhaloota keenya qabna tarraa dhalalnees haadhuma akka ta'eetiiti wajji dhaloota dubartii yoo jettees alhamdulillah kannaa rabbiin nu kanne wajji dhalanne garuu nuti kasiin jecha jirru katti isaan silaa intalti dhalaadhaa sirra yaaddee sii dalaydee sani malee isii jibbitee siin hin jenna. Talfufummaa teetirraa fiigaa dhufte aloo. Isintu talfuufa. Taniifi gartee ilmaanii obboleettiidha. Talfuufa. Isin bari uummata gartee rahimaa siin ta'e. Dhalaan tuni maaliif na dawwaltee jettee waan xiqqaa shafirraa addan baafanne gagatte jechaan dhufte akkam si goone duba shimbirroo bishaan seente si goone. Nuti fadde haa. Yaada ta'uu yaatan. Sitti qaate. Haa asitti ilaal. Dachiin gasi. Akkana jee bak. Duba waan sabaa isin namni isin sodaatu wantu jira. Afaanii qabaa. Akka dhiiraatti as baaka waan gurguruu dhiisa. Waan gurgurtan dhiisa. Waliin martanii taa'is martanii shiraa adda ookiyaati Dhiirri gataa. nama harka teessu naaseen saayiboo. Nama kabajiidha. Caljitaa boo. Caljitaa Maal isaa akka nama irraati jalaan gattee bakka bifin godhu Joolaa walaa gartee guddisaa Sinurraa qabee. godhuurraa. Dhagee. Micaan kun akka nuti sirraa dhoofu malee silaalis. Ati mee afaan maan Bal'aa jara sanii hin beeku. Nuti sirraa dhoofu malee silaasis laabsee Dhageeffadhu. si laabsheessee sirraa akkana jettanii mooraalii godhanii. nuti sirraa dhoofu malee laabsheessee Carraa tokko qofa qabdu. Carraa lama ka qabdurraa tokko gubdee jirta. Gubdee jirta giseen siin jedhu silaa guyyaa san nama sammuu qabu. Nama karoora isaatiin nama biraa erguu bahee galu nama ifii yaada
ifi baasee hujirraa watu silaa taate akkamiin dhukkufe meetti kanniniin dubbisaa. Wii gaafatee tala. Jettee nama akka isiin keessa jirtuun beeka. Haala jiruu isiin keessa jirtu rakkoo isiin keessa jirtuun beeka. Ati kootu obboleettiin qabaa hunuma hin jiin akhirattu maali jiina gaafadhu arrasna obboleettii ta'e jaalatee fuutee nama harkan geessitu fuutee jawaadee harka geessitu. Wallahi sodaa jawaadee. Duba jawaadee fi isintu walitti dhufa. Jawaadeedha. Jawaadee maal? Jawaadee leencaa. Leencaa kaayatame. Leencisa kooda. Leencisa kooda ni raafuu. Leencisa kooda. Leencummaa uta hatura keessaan deemanii waan godhamu. Akkasumaan Waa godhani. Ati maal akkamatti dhufte? Ati akka ibbe akka Sobdanii na fidda. Sobdanii Isilaa kijiba waa nama godhu nama kijibu waadaan seenite waadaan taane namaa seenu sigalte sobammoo dhugaa fakkeessu cubbuudhaan yaa'u shira namarra yaatu dirqamaan namni si fidan jiru. Nuti waan namaan jennu. Akkatti dhuftu barbaadda. Akkatti dhuftu dhuftu barbaadda. Yoo hiccitiidha. Haajaatamsaatu jechuu dhageesse. Wanni garaa keenyaa bee gara nu deebitee jee waraqaa nyaati. Goota keenya ni jaalanna ni kabaju. Sani yoo zokoodhaa waan niin godha jee akka Saasa isinii kuni antanaa ajaa'ibsiiftu gugari. Oromoon jaalanna ni kabayyatan deemtanii maqaa gootaa kami turtan akka nama qabsoo jedhuura jirutti maqaa gootaa qaanfadhaa moo gabbaa isaan nu jibbanillee isaan bar qabsoos borus Oromoo isaan nu jibbanillee nuti ni jaalannaa barummanni isin amma gartee warri gartee amma haasooytan kun warra gartee qabsoo sabaatiif kanne eenyummaa keenyaaf warra qabsoo tanaaf gartee wareega kafale warra gartee akka dungoo shidamee ifaan hunde deebitanii akka nama kaayyoo haqaa kaayyoo sabaa kaayyoo namummaa gaggeessu jiru takka waan ifa kan ati maaliif wareegama kafaltee tugusi yaamne san dhufte wanta kaasiima qabsoon hamtuun wayyaa rabbi qabsoon hamtuun qabsooytee lubbuu ta'e bilisummaa ibbaasuu wanni jaani keesha kee bilisoomtu ta duraa akka qabsootti hin baana qabsoon lama hiishaaf qabsooytan jechuudha hiisha gisee hayyoo keessan takkatan Shaatar maali qabdaa beeku? hiishaaf qabsooytan Shaatar maali qabdaa beeku? saboo hafuura mala labduun Shaatar kana maatee dhalaas ijarra si taphattee hafuura mala labduun kana guyyaa hafuura mala labduun kana deemtee isa keessa Keessaafuu dhalaas si taphattee dirti si shawwati. Akkamittiin isaan kan harka seenetti deemtee maaliif sodaatee beektaa akkana manuma kanaa ubar wayitti gootanii jirtan malee ni tumneennee dhiifnee sitti holonnaan ni tumneennee dhiifnee. hafuuraan na keessa jira jee bak ngeen manuma kanaa udeengadda Qabnee maalitti silaa gootanii beekne tumneennee si dhiifnee guyyaa sarara hammata si goonee guutin akka waan dukkana takka aduurree takka keessa jiru na fakkaatii wani amma na Baga. cira taa'u jirtaa bara. Bagaan tumamnaa. Na cira taa'u jirtaa. dhaggeeffadhoo Ees taa'u jirtee Dhaggeeffadhu. irraa ingilizii deebisuu taatees kimiyaanis jirtu qabdii si kanniti kannaa Niin qabaaf si kanna. teessee birarra haa gootu akka Ni lukkuun jirti wanni saniin kun na laata. takka jee Asirraa Ani shaataan wanni sanuma laata. ani wanniniin Shaytaan hin naaratin. dheengaddaas akkanumatti a'uuzu billaahi min shaytaan rajiim jeetu Hatumuu kaane ilma namaa kanarraa maal barbaada mataa kana gidaara cafa inni natti irraa dhiifnee guynni mimmaayyaase bakka taa'u. nama kanarraa maal barbaadan Miskiina waa Maali waan akkanaa kanaa maaliif yaata bar dhaggeeffadhu Amma bar Dhaggeeffadhu. miidhaan yoo si gaddi bire guyyaa keessa. Qabsoo wanni jedhanii. Miskiin inni qabsoo wanni jedhanii atis suduuda jirtuun feetu sabaa qabsooyta feetu mataa keetii qabsooyta feetu obboleessa keetii qabsooyta feetu ollaa keelameen qabsooyta Qabsoo beekaa boo. waa hunda caalaa qabsoo rabbi biratti ittiin kabajaa qabdu ollaa keetii qabsaa ollaa beeku haqa ollaa jechuu dhageesse dhageesse haqa ollaa jechuu Himitti beeku. ollaa duba isintu waan nutti hima Ati beektaa? isintu nutti hima Beektaa iyyee. akka nama haqa ollaa beeku haqa rahimaa beeku haqa gartee obboleeyyanii beekuu takkatti eenyu kun baa gootan Wanta kan siin. Rahimani beektaa? wanta kan siin Khutbaa dhaggeeffadhu gisee kan namti hin aatiin dubbatiin dhageeffatu katabatu jala Ergaa namni isa kan aboos Gartee ergaa namni isa kan fudhadhu. Namni silaa usuu Afaan kee miidham. namni silaa usuu qabu Afaan ati nama ni qabsiisa. beekti. Mai? afaan na Siin qabsiisaa taa'e. afaan na Ni qabsiisa beekti namni Qonna qabu qabsiisa. ati. eeysoo Afaan anaas usisiisa maamne. seenuma Akka leenca dostatti si usisiisa. akkanaanuu nama akka keetii kamiilee namaa kadhiiratti dura dhaabbattee dubbatta nama dhalaan sana akkasitti Ammallee ni usisiisa. duba dhalaan wayii humnaa fi gattee wanniidhaan akkasuma Humnaan si goote haddannee doo. mana waa itti godhanii mana keessa taa'a waa itti godhanii mana jiran maalitti godhanoo hoggaan dhufee ol seenu
mana kannanii si kannaniif. Mana kannanii si kannanii. Odoo nagayaan haasa'ee haasa'u jiru. Sabuu waan isin gootanii beekamaa manni nu akkuma hurree fakkaata. Hurree. Shurkaanis akkuma Jira ho'i jirti isaa. Ammaa waan turre jira. Maaltu nurra jira? Quba jaan agarre. Kanaafuu wanta akkasiima yoo qabsaa'uudha wa'anni amma dura wajjin teenyee naa fi isin gaafa soddaa kee abdichirraa baaftan ani gumaa obboleessa kiyyaa niin baasaa akkumaan jee waada isinii galetti Waada kamtu. waada gurraachaan seenu adii otoo hin ta'in hin dammaqne haa soddaa keessan hin baafne Waadaan ati galte bari. Waada Gumaa ilmoo jawaadee niin baasette. Gumaa ilmoo jawaadee baasuun abdii dabarsee kan nu dhaabe kunoo garte godhee gatte. waa hunda caalaa annamni niin Amma maal jechuu barbaadde maasoo? hingattin gadditi ta'e ganaadha. Maali kaayyummaa Hingattini gadditi ta'e ganaadha. Gaafasumaa una sobdee zakkaa na fayyadamte. Si xiqqaatee irraa. Maali jennaan dhiirummaa nama duraan dhaabbattu waan hin qabneef bifa adda addaatiin nama kana masraasaa laaltee ugaa namni rakkatee rakkoo keessa bu'e. Awoo kootu waan akkanaatiif si barbaade rakkoo keessaa bahuu barbaadda waan kana furuu barbaadda jettee nama fayyadamte. Leesh maaliif nama fayyadamuu Nutuu barbaadda? gowwummaa ta'e beeynee xiqqasi asirratti goonee. waaniin isiniin jahu duraan dursee rabbii kiyya kana uumeef alhamdulillahi rabbil aalamiin kalammadaa ilmaan oromoodha baga rabbiin amata haaree kana bira 2017 isiniin gahee jawaadee keenya waaniin an si gaafadhe guutee jirta hedduun si jaaladha hedduun si kabaja baga waaniin siin jeessan guutumaa guututti baga raawwattee siin jaa